gaafachuun barbaada. Dhiifama wajjin. Ani waan abashaadha. Ani abashaadha. Oromoo namni nama godhuun jira. Hin jira Oromoo ta'uu barbaadda? Oromoo ta'uu barbaada. Sababni isaa waan gaafatte ta'e siifan ibsuu danda'a. Abba himmadhu jedhi sababa isaa. Ahmad Bosona Baaleetti dawwala. Abba ma himmadhu sababa. Ahmad Bosona Baaleetti dawwala. Inni karaa sanii nama deebisuu danda'a. Oromoo si godhaa Ahmadi. Ishee lakkoofsi isaa naaf laati kan. Hin qabdumaa kaka'e. Hin qabaknu ana arga. Hello. Salaam alaikum. Oromoo nama godhuu dandeettanii? Isna Ahmad jedhamtan saa? Oromoo naa gootanii barbaadeeti. Ani abashaadha abashaa. Abashaa. Sababbi isaa na gaafatte? Sababbi isaa nama addunyaa kanarraa hundi na jibba waan ana abashaa ta'eef. Namni hundi natti biibba. Afaan isaaniitti galuu dadhabe. Kanaaf Oromoo naa gootuuf. Karaa sanii naa deebistuuf. Galatoom nagoota. Galata guddaa qabda galata guddaa isin kabajjinaa karaa sanii yoom shiyaadaa na deebistaree. Shiyaadaa karaa sanii na sagachiise. Narraa baastaa. Waa galatooma isiniin jenna. Galata guddaa qabdanii ishi. Jabaadha okay. Maal jedhe? Sirraa baasa jedhe. Oromoo si godha jedhe? Abashaa sirraa baasa naan jedhe. Oromoo si godha jedhe? Oromoo si godhan Oromoo qulqulluu si godha Oromoo farsi naan jedhe. Bakka lama Oromoo farsi. Bakka ammaatti nama Abashaa ta'e Oromoo akka gootisu Ahmad erga. Anillee hintinni maa garuu alamuu waan Abashaan dubbadhu Oromoo malee. Okay.